gargaarsa waaqayyoo warroonni gamtanii baay'achuu eegumsaatiin kan bara baatanii galata waaqayyoo ittiin dabaltanii galata waaqayyoo ittiin dabaltanii galataan isaaqee afaan koo waaqayyoo barreeffam koo yaada si fayyo dabaleetan jedha isiniif haa baay'atu ayyaanni waaqayyoo dabaleetan jedha isiniif haa baay'atu ayyaanni waaqayyoo ergamsi eebbisee ergaa kottan darba mata duree walaloo kootti Yesus muada Likumatu yeroo akkamitti goota goota taali homtuu singitu ulfina kee ibsu baroonni hundumtu bu'ataa waan hundaa'eef Yesuusiif haa galatu bu'ataa waan hundaa'eef siif haa galatu bu'ataa waan hundaa kumaatu haala kam keessattuu homtuu singitu kophaa kee gootadha goota taali kophaa kee gootadha goota taali sagalee dubbattee hundumaa boonta jecha sagalee keetiin hunduu ta'e goofta ati maal dadhabdaa hundumaa ni moota ulfina maqaa kee hunduu ta'eera yoo ati dubbatte tulluu ni dirra mul'achuu haala keenyidhaan eegameera dhuguman jedha Yesuus moodha barri barataa nutti of harkaa dabarsa dinqiidha gooftaan koo wajjin harkasaa ammayyuu haa guutuu galanni teessosaa walaleessee qooqaan lufaafte fidu gooftaa koo olmaa koo odeessee maqaa isaatiin waamtaa du'aa guyyaa afurii bollan sabaatti maqaa isaatiin waamtaa du'aa guyyaa afurii bollan sabaatti walaloon koos karuma maqaa koo barbaadnaan Eeliyaas Shambachiidhaaf waan argisiisan guddaan